السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي هركفونا جالان إلمان أورمودا سلامتان تيا كان جالالا كنت بجادا بك جرتن سنجس أكم نجا فيادا جرجرتو الحمد لله نجا كوتي إجا بك جراتني يرو كان سنجه جودا أنا نجا كوتي حران تنا حالا سالباتين حالا يوتيوب برا ايديو داونلودي godhachuu dandeenyu ilaalataa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een yeroo tokko nashiidaa daqiiqaa dheeraa haala kamiin aidiyoo YouTube irraa daawunloodii godhachuu dandeenya jettanii nagaafatu turtan jechuudha. Akkasuma sirboota feetan jechuudha. Akkasuma nashiidaa feetan haala salphaa ta'een jechuudha. Viidiyoo osoo hin ta'in aidiyoo sirba gogaa jechuudha. Haala itti daawunloodii godhatan ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf haala itti viidiyoo YouTube irraa daawunloodii godhatan barsiiseen ture jechuudha. Yeroo hunda yeroo baay'eedha. Kanaaf har'a immoo sirba gogaa jechuudha. Gogaa viidiyoo osoo hin ta'in aidiyoo qofaan haala itti daawunloodii godhachuu dandeessan ilaallaa jechuudha. Egaa daawunloodii godhachuudhaaf YouTube irraa aidiyoo daawunloodii godhachuudhaaf appilikeeshina nu barbaachisa. Appilikeeshina sanis immoo pilaastoorii keessaa hin argannu jechuudha. Egaa eessa argannaa yoo jettan intarneeta keessa argannaa jechuudha. Intarneeta silaanii beektu intarneeta yookiin Google Chrome jechuudha. Kanaaf intarneeta keessa inni galtuu irratti kilik gootanii achiboota sanduuqa keessatti jechuudha waa'ee daawunlood itti barreessitu jechuudha. Haala kanaan yeroo barreessan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Asirratti immoo akka hin godha jechuudha. Qubeeyyaan kunii fi daan kun walumatti aanee barraa'u qaba jechuudha amma xumura. Kanaaf haala kanaan yeroo isiniif fide isa olii kana biruma kuttu ammallee kanallee biruma kuttu ammallee gad buusu jechuudha. Asirratti nu ilaalaa firee waa'ee daawunlood YouTube background flyer kajo honne ergitu nabdi qaba jechuudha. Asirratti bakka firii johan irratti kilik gootu jechuudha. Egaa booda haala kanaan wasaatii isaanis ni bana booda xiyya gara gartoona silaana ergitu irratti kilik gootu jechuudha. Daawunlood hojjettana kilik gootan. Booda haala kanaan daawunloodii isiniif ta'uu eegalaa jechuudha. Kinoo akkuma argitan daawunloodii ta'aa jira jechuudha. Haganni daawunloodii ta'uu qubsuu qabna jechuudha. Dafee bu'aa. Sorry. Egaa kano buutiidha jechuudha. Asirratti haga bu'uudha. Qubsaan eeggachuu qabna. Okay, nuuf bu'ee jira jechuudha. Akkuma argitan kun asirratti bu'ee jira jechuudha. Kompleetee jira. Kanaaf isarratti kilik gootanii achi booda settings kajo kana kilik itti gootanii achi booda announcers kajo kana kilik itti gootu jechuudha. Raayitii kanatti bantu. Okay, kana kilik itti gootu. Install kajo kana kilik itti gootu. Achi booda jechuudha install nu ta'ee jechuudha. Daawunloodii godhannee jirra appicha sirba qofaan ofa jechuudha. Egaa yeroo haala kanaan danii fi openis ni fide open irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan allow kana isiniif fide jechuudha. Allow kana yeroo isiniif fide allow kilik itti godhuudha. Yeroo haala kanaan allow kilik itti gootan egaa achi booda haala kanaan isiniif banaa jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif banee ni obsu xiqqoo hammanne naqshinii godhu. Kanaaf ni obsinaa jechuudha. Egaa haala kanaan isiniif banee jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif banee harka bitatti xiqqoo akkana buttu jechuudha. Akkatti buttu ammallee harka bitatti ni buttu. Haala kanaan YouTube'n isinii dhufa jechuudha. Yeroo haala kanaan YouTube'n isinii dhufe bakka sarchii kanarratti jechuudha sirboota barbaadan barbaada. Yookiin nashiidaa ta'e yookiin sirba ta'e wanta barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma Oromoo muuziqaa jedhuudha. Oromoo muuziqaa lafeen sittaashar. Okay, akkuma argitan kunoo fidee jira jechuudha. Kanaaf sirba barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf mee tafarii kana haa buufadhu. Egaa isallee rabbi haa baasu. Tole fakkeenyaaf yeroo haala kanaan sirbichi isinii sirba jechuudha.
as gaditti ni argitu yeen abdii qaba jechuudha xiyyee jechuudha kunoo xiyye gargartee jirti jechuudha isiniif galee xiyye la as gadi immoo waa meeqa jira tokko lama sadii afurii shan jechuudha garuu ishii shan biratti xiyye gargartanii jirtu jechuudha ishirratti kiliik gootanii jechuudha achi booda haala kanaan daawulood kajeessanii dhufa daawulood kajee kana kiliik itti gootu jechuudha achi booda haala kanaan koonnektii godhutti barbaachisa jira jechuudha eeggatuu qabdu jechuudha achi booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha yeroo haala kanaan isiniif baasa asirratti please enter name for your file kana wanni gootan jechuudha maqaa kana irraa balleessitan jechuudha kun fakkeenyaaf inni Oromoo Music by Tafarii Mokonnon alfeen 16 kayyoo ni jira jechuudha barkuma namaa fi 16 tole irratti godhuudhaan hin haphu jechuudha fakkeenyaaf wanta barbaadan barreessitu jechuudha yookiin ammoo ni hirriftu kalas yookiin maqaa feetan barreessitanii yookiin ammoo ni hirriftu jechuudha mee fakkeenyaaf ni haadhiifnu kama haadhiifnu ni Oromoo Music isa qofa haadhiifnu godhayo yookiin ammoo ni Oromoo kajoo qofa haadhiifnu tole haala kanaan yeroo dhiiftan daawulood kajeeltan kiliik itti godhuudhaan haala kanaan daawuloodii ta'uu eegalaa jechuudha egaa akkuma argitan kunoo asirratti daawuloodii ta'aa jira jechuudha ni Oromoo kajoo ni argitu taash da'iiga duggaala mansoo maayiji kanaaf dhiifama kunoo asirratti daawuloodii ta'uu jira jechuudha طيب eeggachuu qabna jechuudha gagguut نظفت البيت خلصت نظفت البيت وظبطت المساء egaa dhiifama jechuudha nama wayii tokko na bira jira kanaaf akka dhiifama qulqullina sagaleetii dhiifama naa gootan abdiin qaba jechuudha kunoo ayidochi daawuloodii ta'u ture jechuudha yeroo daawuloodii isinii ta'e xumuruuf kala sama 8% jira kanaaf eeggachuu qabna jechuudha tole nuuf bu'ee jira jechuudha kunoo akkuma argitan nuuf bu'ee jira okay download amma irratti yoo kiliik goone haala kanaan egaa haala kanaan download gochuu dandeessu jechuudha amma kana muuziqii keessatti argachuu dandeessu jechuudha isinii galee egaa kana fakkaata barumsa biraatiin akka walitti deebinutti YouTube chaanaalii kiyyaa subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha YouTube keessan galtanii bakka sarchiin irratti jechuudha barsiisaa Mangistuu Oromoo abbeettanii barreessuudhaan na argachuu dandeessu jechuudha kanaaf subscribe gochuu akka hin irraanfanne jechuudha asirratti kana subscribe kan jettu ni jirti hin diimtuu irratti jechuudha asirratti kiliik godhuudhaan asirratti na hordofuu dandeessu jechuudha viidiyoo ilaaluudhaaf ammoo bakka viidiyoo jiran kiliik gootanii tartiibaan haala kanaan viidiyoo isinii fida asirratti daawwachuu dandeessu jechuudha haala kanaan subscribe gochuu hin dagatinaadha barumsa biraatiin akka walitti deebinutti jiraadhaadha akkasuma warroonni immoo feesbuukii wantoonni ati poost goote daddafee nu bira hin ga'u jettan jechuudha warroonni filookii jala jirtan jechuudha akka wanni ani poost godhe dafee sin bira ga'uu barbaaddan feesbuuk keessan galuudhaan si farastii godha jechuudha feesbuukii dafee sin bira ga'a jechuudha namoota barbaadan namoota erguu barbaadan jechuudha fakkeenyaaf kiyyammoo kana jechuudha bakka fooliin gijoo kana jechuudha keessatti kiliik gootanii siifaras gijoo kanarratti kiliik godhuudhaan waan inni poosti godhe dafee simbira akka ga'uu barbaadan jechuudha haala kanas siifarasti godhuu dandeessu jechuudha fooloorraa gara fooloongirraa gara siifarasti irratti jiruu qabdu jechuudha waan ani poosti godhe daftanii arguudhaaf okay kanaaf jiraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf jiraadhaa sin jaadha bye